السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكبجمتو تفردفتك يا كم نجاجبتني فيا كيسني يا كم جبتو نجيني فيا بدادا ويزر شغالي ترى فتا زنا جبت منا غريباته أي نوي كان والله دبرتو تبي يا ربا كان هدو غراو فنيا دو في كياهو ويا تكو يوم منا كنا تاسبك منا غريباني أدو دول أرجني نما منا هداتي بيك هلا فلالي هندن دينه ها أكنتي ministeri yookiin abboon addaara malee lafa laaluun hin danda'amu. Maaliif qilleensa wajjin yeroo hedduu waliin arginu waan ta'eef hedduu ulfaataadha. Haalli jireenya biyya alaa jirta. Maaliif biyya kanatti deebi'uudhaaf yaadda? Biyyi kun ulfaataadha. Biyyi kun jiruun qaaleenyi jireensa akkana akkasii jedhan namoonni biyya keessatti jireenyi qaala'u biyya alaatti illee jireenyi qaaliidha. Nuti waan mallaqa kennan baasnee hin nyaanne waan mallaqa kennan baasnee hin binneef qofa maallaqa qabanna. Waan nu barbaachisu osoo hin godhanne qofa maallaqa qabanna malee osoo waan nu barbaachisu kan godhannu ta'e, osoo waan nu barbaachisu kan nyaannu ta'e, osoo uffata nu barbaachisu kan uffannu ta'e, waan sammuun keenya barbaadu odoo sammuu keenyaaf kan guunnu ta'e nullee maallaqa qabachuu hin dandeenyu. Jireensi qaala'insaa akka Itoophiyaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti nuti waan nu barbaachisu godhachuu miti. Qilleensuma rabbiin uumee halkan manatti ol galaa guyyaa dalagadhaa jedhee rabbiin riskii barbaadadhaa jedhee sanuyyuu qilleensuma sanuu dhabnee mana keessatti affanamnee dalagannee akka taanu taanee guduunfanne yoo waa gadi ergannu nama fakkaanna malee waan dalagaan jiru waan immoo haalli biyyaa namatti tolu waan jireensi qaala'insa hin taane waan jiruun namatti tolte waan maallaqa guddaa qabna malee osoo maallaqa kennan baafnee kan waa bitanu taane nullee akkuma keessan harkaa gara afaanii malee jiruun silaa nu mijjatu ture. Garuu iyyuu waan maallaqa kennan baafnee hin binneef waan nyaannu waanuma rabdoonni nyaatu waan nyaatuuf qofaa godhuufachuu dandeenye isiniin jechuun barbaada. Qilleensa argachuun akkam isiniin jedhu nama rakkatee rakkoo tokko keessaa ba'e tokkotti of laalaarra hangana gadi bayuudhaan warri mana yaalaa barbaada tureeyyuu mana jira aduu ifadha isi wajjin deemee aduu ifadha mana yaalaa jala taa'ee jedheeni waliin dhufe hangana gabbee qilleensa argachuu kootitti hedduun gammadee jira. Bakka gammadee tokko keessaniinu bakka keessanillee gadi ba'ee aduu isinii fudhachaa jira. Qilleensa argachuun aduudha wal arguun hangam akka nama gammachiisu wallahi namni ala keessa deemu namni gadi ba'ee wal deemuu danda'u namni suuqafaa ergamu namni yookiin immoo biyya keessa jiraatee qilleensa uumaa rabbii gabbee ofii isaatiin argu gatii qilleensa argachuu hin beeku hin tamaarara. Alhamdulillah ala kulli haal nullee rabbiin fayyaa nuu kennee mana keessallee oollullee dalagannee maatii keenyas namoota gargaarsa nurraa barbaadanis gargaaruuf hundaa kan uume kan godhe rabbi anallee humna naa kennee maatii kiyya akkan jiraachisu biyya kiyya akkan gargaaru namoota gargaarsa narraa barbaadan kan humni kiyya danda'e akkan gargaaru kan na godhe rabbi. Hirga rabbiin ati dagaleedha, ati utubaadha, ati dandeettuudha, ati humna qabdaa, anatu sii kennee fayyaa qabdaa gargaarii, ati dagalee jalaati, ati dildila jalaati, dildila maatii keetiti, maatiin kee riskiin si harka jirti, maatii kee erga gargaarinaan jedhee rabbiin hayyama isaa taate kararu kana booda waggaa kana hunda biyya ambaatti fixe jedhee hin ammararu. Maaliifi ani dildila maatii kootiti rabbiin lubbuu koona kaayee fayyaa koonaa kennee umrii koona dheeressee dalagaa naa kennee amala ittiin dalagatu naa kennee beektuu na godhee rabbiin herga na filatee ati dildila maatii keetiti naan jedhe alhamdulillah hanga hayyama isaa taatetti anillee dalagee maatii koo jijjiira inshaallah. Hin ammarratu kana booda hin ammarrarinaa hedduu ammarrarree hedduu dhumni keenya bakka kanuma jennee boonnee hedduu gaddinee kana booda gadduun nu barbaachisu. Alhamdulillah wala kana hamdu herga rabbiin nu jaalate isin hojjedha kan biraa haa fayyadamu isin hojjedha maatiin keessanitti haa jiraatu hirga ta'e hirga nuti madda gammachuu maatii keenyaa taane alhamdulillah wanni maatii ofii gammachiisuu caalu hin jiru. Isaan haa jiran nu haa jiraatanii nu haa nyaatanii nu haa dhuganii nu haa fuudhanii nu haa heerumanii ilmaan nu haa argatanii obboleeyyan keenyallee jechuudha. Namoota riskiin tokko riskiin isaanii rabbiin nurraa godhee
akka gargaaru rabbiin nu ajajee namoota tokko yoo laallu miidiyaa kanarratti akka bira dhaabbannu rabbiin utubaa jiraa nu godhee namoonni kunillee hirka riskiin isaanii rabbii gaditti si bira jirti. Ati gabricha kiyya inni gabricha kiyya rakkataa kana gargaari erga rabbiin naan jedhee na ajajee hanga harki kiyya ga'etti harka kiyya rabbi hiixxadhu naan jedhee hiixxatu ga'etti anillee hiixxatu hin dhiisu kana booda hin ammaararu yoo aduu dhabe bichaan ammaarara yoo xiqqaate yoo ji'aanillee guyyaa takka ji'a sadii dhufanu bakka kanaan dura wajjin dhufee hin beeku kana booda wajjin dhufee ji'a sadiillee ta'u guyyaa takka aduu dhufadha. Yaa aduu dhabuun hedduu ulfaataadha. Awwaa hunda irraa biyya alaa kana jiraachuun umriin kiyya deemee yeroon kiyya deemee maalitti fixee maaliif homaa jedhee nama ammaararuu miti. Qilleensa dhabuu kiyya yeroo fi kennuu dhabuu kiyya malee nama ammaararu maaliif maatii kootiin jiraachisaa jira. Haadha intala dardaraati intala kootiin ittiin barsiifataa jira waan ta'eef hin ammaararu gammachuun jara gammachuu kooti. Alhamdulillah namoonni tokko kan osoo hin heerumin biyya bahanii umriin isaanii deemee umriin isaanii osoo ilmoo hin godhatin deeme isaan ammaararuu qabani. Kanaafuu isinillee rabbiin isinii haa kennu rabbiin fayyaa isinii haa kennu bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu. Wanni isinitti dhaamu obboleeyyan kiyya dhaamsa jechuudha. Yeroo hedduu nama gargaaruu fi nama jiraatuun bareeda ta'ullee hanga dandeettanitti ofiif jiraadha. Bakka jirtanitti har'a duunaa boruu duunaa guyyaan duunu hin beekamu. Jiruun teenya san har'a jiraannu tara jechuudha. Addunyaan teenya sadi tokkoffaa kan nyaannee garaa keenyatti gadi darba. Lammaffaa kan uffata uffannee fiixee kana jechuudha. Isiniif galee sadaffaa kan sadaqan. Wallahi addunyaan teenya tanuma jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hedduu yoo gadi baatan yeroo hedduu yoo gadi bahee dubartoota biyya arabaa kana jirtu mootummaan daaspooraa jedhee nu eega. Yoo isaan immoo riiduu fakkaatanii akka uffata riiduu fakkaatu uffatanii argan hedduu gadda. Amma uummata kana uummatni daaspooraa jedhee mootummaan eegu. Kana amma daaspooraa koottaa biyyatti galaa jedhee waamu. Amma maal jedhee kanatti nu ofitti gadda hanga dandeettanii waan qabdan miidhagaa dhiqadhaa yoo gadi baatan faazanaa jedhaa gadi bayan. Maaliif uffata riiduu fakkaatu uffatanii gadi baatan ni qabdan jechuu dandeetta. Uffanni birrii 50 uffanni biyya kanatti uffata akkam jiru kan bitamu. Namni osoo bitachuu danda'u osoo uffataa jedhee gadi bu'uu danda'u biyya uffanni rakkasaa kanarratti biyya mindaa qabdan kanarratti yoo haala kanaan gadi baatan gaafa biyyatti galtanii haala kamiin akka gadi ba'uu dandeettanii santu na yaachisa waan ta'eef hanga dandeettaniin yeroo mana keessanii gadi baatan qulqulleeffadha. Maal manumatti qulqulleeffadha malee ani beeku yoo namni alatti yeroo gadi ba'u waan nagaa uffatee gadi baane kuni ala mana keessatti akkamitti ofillee qulqulleessee mana araballee akka qulqulleessu Allahu a'lam. Rabbiin haa beeku dubartoota keenya warri afaan kiyya kana dhageettan jechuudha. Saba kiyya kan taatanii afaan kiyya dhageettan kana hedduu qilleensi jira qilleensi ni rakkisaa. Afaan kiyya dhageettan kuni wanni isinii dhaamu ofiif jiraadha. Hatta arabdoonni yoo isin nama of qulqulleessee yoo isin nama of qabu of ta'e jechuudha. Uffanni immoo nama kabachisiisa kana beeka uummata. Uffanni nama kabachisiisa. Sammuu kee namni keessa seenee yaada kee namni garaa keessa namni si beeku hin jiru. Rakkoo ta'e namni si beeku hin jiru. Hunduyyuu uffata keetiin si gammata waan ta'eef hatta arabdoonni yoo isin uffata keessan haala keessan nyaata keessan jireenya keessan haala isaan wajjin jiraatan yoo namoota of qaban yoo taatanii arabdoonni isin caqacaquu fi isin ajajuudhaaf itti ulfaatu. Isiniif galee nuti immoo ilmi namaa banii aadam dadhabaadha. Keessa odoon taane gubbaadhaan nama gammatna waan taaneef kanaafuu gubbaadhaan nu gammata waan taaneef gubbaa keessa bareechifadha. Osoo rakkoo meeqa isinitti jirtu yoo isin uffata riiduu fakkaatan kana uffattanii gadi baatanii isin argu waan hedduu gadda wallaahi. Ijoolleen tun mana keessatti haala kanaan akkamiin jiraatanii haala kanaan biyya keessatti yoo gaafa galan hoo akkam ta'anii gaafa ijoollee 3-4 biyya galanii ijoollee tana haffaasaa malee fa'aa guddisuun ni jira rakkoo irraa. Rakkanu jechuun hin danda'amu waan nu mudatu rabbi tokkichatu waan ta'eef jechuudha. Waan nu mudatu rabbi tokkichatu beeku. Wanni beeynu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu hin rakkanu jechuudha hin danda'amu. Kanaafuu of qabaa, of ta'a, of qulqulleessa. Haala jireenya keessanii sirreeffadha. Boruun jiraadha, biyya kiyyatti hin jiraadha. An maannaa godha yoo unifoormii lamaaf qamisii lama qabaadhe nagaa laalaa habiibati sii godha. Akka biyya keessatti galtee jiraatu maaltu si hime? Eenyu si hime? Banii aadam hundi ilmi namaa hundi ofirratti qabatee deema. Osoo namni hinduu addunyaa kanarraa ta'ee
رسول الله صلى الله عليه وسلم هندو سلا آدم كان أمه هندو ها آدم نرى من هوا نرى من هندو هندي ساني دماني جران صحابة دماني جران رسول الله كان دو يجر كان فيو يا أمتك يا أمتا أفانك يا كان دغو كنين سنجالن دبرتو تبي عربا فاتا كيسة على جريني كيسة سريفة إسرائيل كيسة سريفة ما الميديا كان رفع يقول لي بريدة في كان الميديا كان مبتل بريد أبي ولا أنا كسيت فجوا كبا أنا كسيت جراجوا كبا هجتني نمني بر وأنا مبسيط والبيت وميديا كان رابط ترى وميديا كان رادو بتمالك جدي سه وفرقشي سوفي بدي نام برسيسوش حالتي قاجزة كيسن تولفتن حالتي ميداقنا كيسن تولفتن حالتي أفتا كيسن أفتن حالتي أفتا كيسن كم من رانديم أفن كن يو كم ويجو فتا ديم وجدته نمون بينو جراتن اللي هنا ببريني جولين توقعوا الباتي سنبرسا جرت كانوا رمون لكن سبب رني لقا لا hanga tiktoki bakka arraba reetani arraba achirraa laaltani bakka gaarii dhaqaati laala waan isin fayyadu waan dubartiin fayyadu malkis xeemoo yaa kabe gorabeet akka jedhan san jechuudha rabbiin dhaabbata keessan haa tolchu malee waan hunda baratamne dandeettan waan hin baratamne hin jiru yeroo gaarii isin haa ta'u isin jaaladha rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu mataa keessaniif jiraadha addunyaan sadii kan nyaatte kan uffatte kan sadaqatte kana achitti mana Itoophiyaadhaa qabdu maallaqati baankiidhaa qabdu abbaa nyaatu rabbi tokkicha beeka yookiin maallaqni sun kan maatii kee wal fichisiisu ta'uu mala yookiin maallaqni sun kan jiru kee jijjiiru ta'uu mala waan Itoophiyaa jiru sun jechuudha yookiin immoo kadhatti irraa duute maatiin keetu ilmaan keetti kennuu dhabanii ilmaan keetu boruu rakkatu biraa rakkatu ta'uu mala maaliifuu ati lubbuu ta'e biraa rakkisaa jirta addunyaan ati lubbuu ta'e biraa rakkiftu takka barakaa hin argattu waan ta'eef lubbuu teessaniif jiraadha isin jaalladha rabbiin nagaan nu baase nagaan nu haa galchu maatii keenyatti nagaa waliin nu deebisu yeroo gaarii